guddaa keessa seenaa jira. ODP'n primarily Oromiyaa hooggana. Uummata Oromoo hooggana. ODP'n amaanaan itti kennamee jira. Amaanaan sun lammaatti kennamee lammaan kanarraa maqee jira. Already dildilli Oromoo fi ODP jidduu jiru ka'ee jira jechuudha kanarraa. Lammaffaa ODP hamma tokko hireen kan kenname sababa lammaan sabboonummaa Oromootii fi Oromummaa dhugeessee fi seenaa Oromoo himata naaretiivii Oromoo dhugeessee fi waan biraati miti. By the way lammaan Oromoof beeki misooma guddaa inni fide hin jiru. Dhugaa Oromoo galche. Dhugaa qabsoo Oromootti Oromoof galche. Namni dhugaa san galche ka'uu qofa osoo hin tahin ka'uu qofa ka'uullee beekta namni hanga tokko murumsullee fudhachiisuuf yaallee turre. Itti aansee wanni godhame garuu extremely alarming. Dhimmaan olee fi calanqoo irratti wanni ka'e dhimmoota goobanaan wal qabatanii ka'an dhimmootuma waan yayyaalame kan hoggaa laalte karaan faallaa akka deemamaa jiru kan argaa jirtu jechuudha. Sanumaan wal qabatee amma taakkalaadhaan wal qabatee wanni ka'aa jirus yoo ka itti fufiinsaan kan deemu taate paartii keessatti bakka lamatti baqaquun amma ifatti mul'ataa jira. Bakka lamatti baqaquun jira kun immoo uummata Oromootiin wal dura dhaabbannaa guddaa akka fiduu danda'uu fi paartichas dubbii biyya tanaatis gara boqonnaatti aantutti waan ceesuu natti fakkaata. Hayyee galatoomii itti fufaa mariin keenya Professor Hizqeel sabboonummaa Oromoo kanamee akka kaafnu. I think akka biyyifaa yaadanitti sabboonummaan Oromoo kana qabatanii biyya Itoophiyaa kana hoogganuun hin danda'amu. So haga dandeenye downplay godhu yookaan isa qaqqabuutu barbaachisa. Ilaalcha akkasii qabu fakkaata. Marii amma goone kanarra yoo laallu waan isaan godhaa jiranillee waan isaan dubbachaa jiranillee yoo laallu. So Itoophiyaa kana sabboonummaa Oromoo ofirraa mulqan malee hoogganuun rakkoo ta'a. Kan Itoophiyaa kana amma hoogganuudhaaf adeemaa yookiis amma hoogganaa jira yoo ta'u paartii isa kamtirraa ol bahe yoo jenne ODP'dha. OPD'uma miti. Jalqaba Oromiyaa bulchuu danda'u irra jira. OPD'n Itoophiyaa bulchuudhaaf. Utuu Oromiyaan bulchin achi ol darbee Itoophiyaa bulchuudhaaf danda'a jechuudhaaf hin danda'amu. Hundeen isaa asi. Haqa Oromoo dhoksitee, haqa Oromoo irra jettee, seenaa Oromoo dabsitee utuu Oromiyaan bulchin akkamittiin Itoophiyaa dabartee bulchuudhaaf dandeessa. Kaleessa danda'amee ture. Har'a hin danda'amu. Uummanni Oromoo waan barbaadus beeka, waan barbaadu gaaffii gaafatu sunus gaaffii seera qabeessadha. Isarraa deebi'uudhaafis hin deemu maaliif gaaffii haqa qabeessa gaafateetu jira. Kanaaf immoo yaada tokko jalatti hiriiree jira Oromoo. Waan Oromoon barbaadu waan seera qabeessa waan haqa qabeessa ta'e kana faallaa deemtee Oromiyaa utuu hin bulchin Itoophiyaa bulchuudhaaf hin dandeessu. Akkaataa isaan amma itti deemaa jiran OPD'n waan isaan irraanfataa jiran. Tokkoffaa Oromoodhuma keessatti iyyuu OPD'n namni kan dhagahuun jalqabee waggaa 25 booda gaafa isaan haqa Oromoo kanatti deebi'anidha. Silumaayyuu waa'een OPDO kana keessatti utuu rakkoon irra jiru mooraa sabboonummaa Oromoo keessaa baatee haqa sama kan biraa yookiis waan nama kan biraan uummanni kan biraan himatu gochaa Oromiyaa bulchuus Itoophiyaa bulchuus hin dandeessu. Kanaaf wanti ta'uudhaaf adeemu yoo OPD'n yookiis ODP'n yoo isa kan Oromoo seera qabeessa utuu hin taane gaaffiin Oromoon gaafatu seera biyyanaa waan faallessutuu ta'e dhuguma bulchuudhaaf hin dandeessu jechuu dandeessa. Seera biyyanaa ala waan ta'e waan gaafate hin qabu Oromoon. Gaaffii sadii kan qabu seera kana ala waan gaafate hin qabu. Isa utuu hin eeginiif waan seerri eeyyamu sana mirga seerri eeyyamu mirga namoomaa waan kennamu sana isa utuu hin eeginiif dabartee kan biraa ijaaruudhaaf yaaluun ufumaa hiixachuu duwwaadha ta'a. Gara lamaanitti dhabuudhaatti itti geessaa jira. Keessumaa immoo utuu kan biraa ta'e illee utuu dhaaba kan biraa dhaaba uummata Oromoo keessaati amantaa qabu yeroo dheeraadhaaf qabu utuu ta'eeti waan isaan deemaniif hin beennaa jechuu dandeessa. Amma garuu gaaffiin kan ka'ee jiru OPD'n lafa duriitti deebiteedha.
lafa ODP ta'uu dhiiste OPDOtti deebitee isa irrayyuu immoo darbanii isaanumtu immoo ODP'n kun isarraayyuu immoo booji'amaniiru humnoonni gara biraan booji'eera kan jedhutti geesse. Kaniif biyya kana bulchuudhaaf sabboonummaan Oromoo har'a lafa gaheetti har'a lafa geessa kaleessaa miti. Isa kaleessaa miti gaafa sirni nafxanyaa jibbu sana miti. Amma biyyattii kana kan ijaaraa jiru sabboonummaa Oromooti isa bilchaate. Isa seera beeku, isa ummata gambaraatiif haqa isaanii eegu, isa kanaan fuutee sarratti ijaarte Itoophiyaan ijaartoo ta'e Itoophiyaadhuma kanatu baduudhaaf adeema malee Oromoo irraanfattee haqa waan akka kanaa qabu kana dhugaa Oromoo irraanfattee utuu hin dhugoomsin gara fuulduraatti Itoophiyaa ijaaruudhaaf hin danda'amu. Isa iyyuu immoo Itoophiyaa maali isa jedhan sana dubbiin. Itoophiyaa isa kaleessaati moo isuma gaaffii ummanni Oromoos ummanni Itoophiyaa hundumtuu gaafate sana gaaffii dimokiraasii gaaffii walqixxummaa gaaffii bilisummaa sana kan deebistu Itoophiyaa sana ijaaruudhaaf adeemta moo akkuma amma waggaa darbe kana kennutti maamaa ture Itoophiyaa see kaleessa dhufte deebisuudhaaf rakkina guddaa keessa lixaa deema jechuudha. ODP'n akkasittiin deeme seenaa ofiisaatii irraatis ka'ee waan amma gochuudhaaf deemu irraatis ka'ee rakkina ofitti fiduudhaaf malee waan milkaa'u natti hin fakkaatu jechuuf hin jedhe. Hayya hedduu galatoomii. I think Jawaar waan Professor Hizqeel jedhe irratti waan gabbiftee qabaatti dabalta. Ammoo yeroo hedduu waan jettu qabda beekta waan public speech gootu ummanni Oromoo qeerrooni amaanaa qabsoo isaa Lammaa Magarsaafatti kennee jetta. So gareen inni amaanaa san hoogganuyyuu tiim Lammaa jedhama maqaa isaatiin moggaafame. Kun amma maqe riqichi cite jettee duratti cabeette. So what's next? Amaanaan irraan deebi'a. Amaanaa Lammaa qofatti kenname. Lammaa hoogganaan isa. Namni OPDO fi Oromoo walitti dhiheesse Lammaadha. Gareen achi keessa jiru garuu tureera. Lammaa maqsuudhaaf egaa irratti hojjechuu eegalan. Na yaada dabara deemgaddaa akkuma biyyaan kutti dhufuudhaaf qophaa'aa turetti jecha tiim Lammaa jedhu kanan fayyadaminaa jechuu eegalanii turan aktivistoonni gara san jiran yoo yaadatte. Ciccineetuma dhiibne. Gatiin jecha tiim Lammaa jedhu kun gadi bu'uu dinnaan itti fayyadamaa deeman. Amma immoo hin jiru gara jechuutti deemamaa jira jechuudha. Gowwummaadha beektaa. Gara tokko tokko waan godhu galaalte alaaqii isaa minifti laqalqaal jaamaarri yoo mammaako. Lammaan karansii takkitti jarri qabduudha. Beekte bakka Lammaan jirutti mormitoota fillee xiqqoo eeguun rakkisa ture. Faazar fiigar biyya Oromoo ta'ee as bahee ture. San qofa otoo hin ta'in adoontiin isaan keessa paartii san keessa namni haga isaa sabboonummaa Oromoo hubatuu fi madaqsuu fi hoo dubbatu onnee Oromootti dubbatu hin jiru. Oromoon naaf jibsiisu. Isaan keessaa hoo dubbatu namni akka Oromootti dubbatu suma qofa. Ijoolleen tokko jala jijjiiran isarratti moodeel ta'anii babba'an jiru. Amma kana hunda maqsuutitti kan deemamaa jiru. Kun rakkoo uumaa jira. Bakka isaa beekiiwwan baay'ee obsame beektaa waggaa darbe kana waan himata Oromoo qabsoo kana jijjiirama kan fide Oromoodha. Oromoon immoo calliseeti miti. Nadaajii gaaza qaba gaaza ittiin jijjiirama kana fide sabboonummaa Oromooti. Gaaza kana of jalaa jiiksaa fagoo deemuu hin dandeessu tokko kana. Lammaffaa gaafii amma Hizqeel gaafattee jira. Wanuma qabsoo Oromoo wajjin dhalattee as geessee jira. Sabboonummaa Oromoo maqaa Oromoo jedhu kana fayyadamnee biyya kana bulchuu hin dandeenyu kan jedhu. Duri bilisamuu hin dandeenyudha. From the 60s onward. Maqaa Oromoo jedhu kanaan yoo deemne Oromoo sodaataa maal nu godhaa kun immoo lakki maqaa Oromoo kana yoo deemne malee Oromoo yoo deemne ijaaruu hin dandeenyu. Yaanni jedhu kun bal'ataa dhufe. Baroota asaanaa kana keessatti yaanni lamaan kun walitti araarame. Sabboonummaan Oromoo malee gara fuulduraa deemuun akka hin danda'amne. Sabboonummaan Oromoo garuu biyya kan diigu biyya saba kan balleessu osoo hin ta'in Oromoo imaanisifeet godhee humna kaan biyya kaanis wajjin kan fudhatu kan ta'udha jechuudha.
Oromummaan kun maal godhuu qaba garuu biyya kanatti yoo maal godhe wayya. What do we need to do to prove? Jechuun baroota dabre kana keessatti warri wayyaanee Oromoon qeerroon Oromoo kun yoo ol ba'e saba kaan balleessedhani saba biraa dhiisii sabni Tigree qajjiisni tokko doorraan tuqamin sirni kun jijjiiramni kun dhufe. Kanaaf suni sabboonummaa Oromoo irraa dheessuun akkuma reefu jedhe taankii ofiif jalaa dhoosudha. Taankii jechuun taankii gaazaa of jalaa dhoosudha tokko kana. Lammaffaa Itoophiyaan amma biyya sabboontotaati. Naannoo Somaalee sabboonummaa Somaaleetiin alatti abadan bulchuu hin dandeessu. Naannoo Sidaamaa sabboonummaa Sidaamaatiin alatti bulchuu hin dandeessu. Naannoo Tigraay sabboonummaa Tigraayiin alatti bulchuu hin dandeessu. Naannoon Amaaraa the last one to fold sabboonummaa Amaaraatiin alatti gadduun sabboona Amaaraa ta'ee moderate ture. Innuu dadhabeera jechuudha. Biyya kanatti sabboonummaa dhabamsiifna. Ukkaamsina jechuutu Haayila Sillaasee nyaate. Ukkaamsina jechuutu Darguu nyaate. Ukkaamsina yookiin immoo sossobni bira dabarra jechuutu Wayyaanee nyaate. Ammas yoo kan ta'u taate sabboonummaa maaneej gochuu dandeessa. Akka wal dhahee ibidda hin qabsiifne akka waliin cirree sabboonummaa walitti araarsuu dandeessa. You can reconcile the competing nationalisms akka mararaan jedhutti. San bira dabartee garuu sabboonummaa kanan balleessa. Maaliif bakka sabboonummaan Itoophiyaa jedhamu hin jiru soba. Kanuma garee tokko qofa. Civic nationalismin yookiin immoo sabboonummaan civikii ta'e gara fuulduraa sabboonummaa kana hundarraa walitti dhufee biyyi waloo yoo ijaarame eenyummaa waloo waggaa nu booda zamana daa'imman keenyaatii fi abaaboo keenyaa yoo ta'etti malee sadarkaa amma jirru kanatti hin danda'amu. Waan hin fakkaannedha. Kanaaf kun amma baay'ee yaachisaadha. Maaliif sitti fakkaate? Hoogganaan amaanaan itti kenname bakka kaafameera. Isa jalatti warri itti aanee amansaa silaa qabanis kaafamanii jiru. Warri as ba'e immoo guyyoo bahetti sabboonummaa Oromootiin mataadhaan walitti kibbisanii jiru. Kuni amma kontiraaዲkshinii guddaa ODP keessatti uumee jira, kontiraadikshinii guddaa Oromoof Oromiyaa keessatti uumee jira, of course Itoophiyaa keessatti uumaa jechuudha. Kuni waan saffisaan gatta'anii ilaalamu yoo taate malee haala kanaan hin deemne. Maaltu jira sitti fakkaate? Irra deddeebi'ee akkan jedhetti ce'umsi waan paartii tokkoon godhamu miti. Hoggana tokkoon dhiisitii paartii tokkoon godhamuu hin danda'u. Ce'umsi warri jijjiirama barbaadu change agents, change seeking groups jennuun sun hundi bakka tokkotti walitti qabamee waliin dhiibuu danda'uudha qaba. Paartiilee biroo ofitti dabalanii hogganoota biroo ofitti dabalanii of gabbisanii deemuu qaban osoo jennu opiniyooma keessattuu amma faakshinii miti kilikiitu uumamaa jira beektaa? Hoggan jijjiirama kana ce'umsa kana uummata bal'aan yookiin murma jaarmaalee siyaasaa hundaan ta'uun hafet opiniyoodhaan yookiin immoo ODPdhaan ta'uun hafet murnaan ta'uun hafet kilikii xiqqoo tokkoon ce'umsa kana geggeessuu yaalamaa jira. Kilikiin xiqqoon sun immoo sabboonummaa Oromootiin walitti bu'aa jirti. Sigaleedha. Kanaaf kuni haala baay'ee rakkisaa ta'ee keessa isaan galchaa akka jiru kan argaa jiru.